Ashama akkam jirtu hordoftoota yoo multimedia torban itti yeroo hundaayyuu hiriyoota qabannee waa'ee hiriyummaan irraa calaqqisu isaan gaafannaa isaan dorgomsiifna isaanis badhaasna. Egaa keessumoonni keenya guyyaa har'aa immoo hiriyoota baay'ee wal jaalatan kan waa'ee walii beekan kan waliif oolan hiriyoota baay'ee qaxalee ta'an jiraattota magaalaa Harmaayaa kan ta'an waliin guddatanii seenaa baay'ee bareedaa qabu turtii baay'ee bareedaa waliin taasisnee abdii qabna. Namoonni YouTube keenya faaraa taatan YouTube keenya subscribe gochuudhaan akka nu cinaa dhaabattan. Namoonni maatii keenya hin taatan immoo YouTube keenya yookiin immoo viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuudhaan nu maddii akka dhaabattan asumaan isin gaafanna. Kun qophii hiriyaati. Baga nagaan dhuftan. Tole egaa waamicha keenya kabajanii hiriyummaan maal akka ta'e hiriyummaan isinirraa akkamii akka calaqqisuu fi gatii isin hiriyummaaf qabdan waan baay'ee waliin haasofna jennee abdii qabna. Mee walaa barru eenyu siin jedhu? Mata duree irratti maqaan kiyya Gammachuu Ahmad Naanjaanii karaa aartii karaa miidiyaa kanaanis ni beekama. Gammeeshoo hojjeetiin beekama. Amma miidiyaa irratti waan adda addaa qabadhee dhufuufis isin qophaa'eetiin jira. Kanaafuu gama naannoo akka ol barru chaanaala keenya yoo multimedia kanaas subscribe like share akka nu gootan kabajaan isin kenna. Okay, guddaa galatoomi. Siinoo eenyu jedhu? Caalaa Ibrahim Ahmedin jedhama. Karaa sagantaa kanaatti yoo multimedia dhufuu guyyaa baay'ee gammachuun qaba. Sagantaa adda addaa kanaas gana amma waaraa beekee gana akka haareen taaneef akka itti fufuun jaa. Isin mee maal olii taatu? Saayiba hiriyaadha. Hiriyaa yeroo gaariitti fi yeroo guddaa, yeroo gammachuu, yeroo qabaataa fi yeroo rakkoo hunda keessa waliin dabarree bakka kana geenye. Okay. Saayiba jechuun yeroo guddaattis yeroo gammachuuttis wajjin taatee waliin dhaabbattee bakka inni itti rakkatee fi bakka inni itti yaaddaa ture sanitti saayiba kiyya itti bira dhaabbattee rakkoo fi bal'oo keessa akka waliin dabarte ati akkasitti gammachuun guddaan yeroo waan addunyaa haara dhuftee fi sadda ga'ama. Hiriyaa jechuun naaf waan guddaadha. Hiriyyaan kun beektee yoo jiraate waan takka yoo karaa deemu jiraate yoo hiriyaa jechuun karaa dhaabbatee ati waa ta'uudhaaf dhaabbatte kan deemu osoo hin taane kan dhaabbatee si eegu yoo rakkoo akkasirra mudanne yoo barbaade kan dhaabbatee si eegu jechuudha. Ibsuullee natti ulfaate yeroo waan hedduu namatti wanti yoo takka hiriyaa jechuun waan ibsamuufillee namatti ulfaatu waan baay'ee nama gammachiisu. Hiriyaa gaarii qabaachuu jechuun waan addunyaa kanarraa baay'ee nama gammachiisu. Hiriyaa jechuun waan bu'aa ba'ii meeqa keessas dabarsee hiriyaa jechuun gaafa rakkoo keessatti kasee hojjetamee si hojii bakka kana ga'e hiriyaa jechuun san hiriyaa dhugaa jechuun hiriyaan bakka meeqa qooda. Hiriyaa dhugaa jechuun kan yeroo rakkoo, yeroo bal'oo, yeroo gaddaa, yeroo gammachuu hunda si biratti argamu jechuudha. Hiriyaa jechuun kanaafuu isinillee hiriyaa gaarii akka argattan hiriyaa keessan jabeeffadhaa. Yoo hiriyaa gaarii qabaattan hiriyaa gammachuu yeroo gaarii wajjin dabarsaadhaan isin jaa kanaan isin dhaama. Yeroo jalqabaatiif yeroo primary school qabaate kan sadarkaa takkaffaa kana barachaa ture yeroo kutaa torbaa naaf inni yeroo duraatiif wallollee ture yeroo duraatiif mudannoo addaati wallolleeti jechuudha. Walitti buuneetti illee turre eeganaan booda akkasitti hiriyaa dhugaa waliittoo keenyaaf hedduu takka na gammachiise. Okay, walloltaniitti wal bartan jechuudha jalqabdu. Okay. Hiriyoota waa hundaa wal qabannee yaala aartii irrattis yeroo inni hojii aartii kanaanis ni qaba. Kanaa irratti yeroo baay'ee waan akkanaa karaa nu gargaaraa ture jechuudha. Isaa fi hiriyoonni baay'ee ni jiranii garuu waa hunda keessatti naaf ta'ee isaa waa hunda naa ta'uu isaatiif baay'ee hin gammada. Waa hunda naa ta'e yeroo nama aartiitis barbaade nama aartiitis na hojii ta'e yeroo waan biraatis ta'e waan akkasittis na hojii ta'e barataas iddoo wanti ittis waa hunda na hojjetoo isaatiif baay'ee na gammachiise. Hiriyaa waa hunda bu'aa ba'ii keessa hunda isa hojjisee jechuudha nama gammachiisa. Kanaafuu akkanaan jedhan. Hiriyaa jechuun waa'ee walii beeku baay'ee. Sagantaan keenyallee sagantaan hiriyoota asitti affeeruudhaan hiriyummaa isaanii erga irraa haasa'anii booda erga irraa dubbatanii booda ni qormaata jira. Qormaata kana deebisuudhaaf yookiin waa'ee wal beekumsi keessan hagamii? Waan kun qabu ni deebisnee ni yaadna. Waa'ee waliitis baay'ee beeknu. Gandattillee gandi keenya adda adda ta'u turtiin keenya yeroo baay'ee wal bira dabarsaa turre jechuudha. Kanaafuu waa'ee walii ni beeknu jeetii yaadna. Yoo multimeediyaan sagantaa hiriyaa kanaaf hiriyoota gaafii guutumaan guututti deebisaniif handaawutii yookiin immoo diyaarii tokko fi akkasumas immoo nootbuukii yoon footoograafii tokko ni badhaasa. Hiriyoonni kunniin immoo yoo
qabxiin isaanii walitti hidhamee parsantii 50 ol yoo ta'e nootbuukii yoon footoograafii ni badhaasa. Hordoftoota keenya egaa turtiin nuti hiriyoota lamaan gammachuu fi caalaa wajjin taasisaa jirru akkuma tuffetti jira. Muuziqaa ce'umsaa kanaan booda walitti deema. Yaa hiriyaa jollumarraan eegalii waan wajji dabarsee yaadadhu garagalii. Yaa hiriyaa jollumarraan eegalii waan wajji dabarsee. Amma sagantaa gaafiidhaan hiriyoota kanneen qoruu irra geenye jirra. Egaa hiriyoota kanneen gammachuu fi caalaa asitti argaa jirra. Gaafii 3 waa'ee caalaa gammachuu ni gaafanna. Hangasitti caalaan ala turuudhaan gadi baasnee waa'ee caalaa ni qoranna. Gaafii adda addaa ni gaafanna. Hanga xumura qophii keenyatti akka nu faana taatan isin affeerree jirra. Caalaa hanga gaafii isa gaafadhutti ala nu turtaa jechuudha. Waa'ee caalaa gammachuu ni gaafanna. Mee hiriyaan kan kee caalaan nama akkamiiti? Akkamitti isa ibsitu? Nama gaarii, nama hamtuu illee waan baay'ee keessatti waan hamtuu sa'aati kan biyya chaansii illee irraa gareen beeku. Isa kana yeroo baay'ee waa hedduu keessa waan waliin dabarsine. Kanaafuu nama baay'ee wajjin jechuudha yaada. Mee hagam beekattee isa yaadda? Waa'ee isaa amala inni qabu, oolmaa inni namaaf oolu yookiin oolmaa inni oolu, iddoo inni oolu wantoota akkasii kan hagaman isa beekattee yaadda? Yaa inni iddoon inni oolu yeroo baay'ee hojii takkas waan dalaguu ni qaba. Innaa kana boodaas takkatti hojii qabaana. Yeroo takka yeroo akka jimmataatiif yaadatan yeroo kana hojii qabaana. Oolmaa inni anumaa fi hojii isaatti dabarsa. Tole baay'ee ol beektu jedheettan abdii qabaadha. Tole egaa gaafiin keenya jalqabaa hiriyaan keenya caalaan jechuudha. Ijoollummaa isaatti waan irra gahe yookiin mudannoo isa mudatte kasitti mee beeku? Yaataatuti kan atis beektu yaataatuti innis kan beeku kan yaadattu mudannoo isa mudattee beektu kan yeroo baay'ee hin irraanfanne maal jira? Wanti yoo jiraate nutti himtaa? Yoo waan ati naa deebiste kana innis dhufee naa deebise qabxii argatte jechuudha. Yaa mudannoo amma dura wajjin illee mudannoo kana beekte nuti haasoo hin beeknu. Yaa mudannoo muduraa yoo ijoollummaa sana wajjin haasoo hin maaliif kana fitee beektaa? Waan hojii irratti walitti wal bira waan yeroo qo'annaatiif waan akkanaatiif kanaaf waan dabarsinuu fi yeroo qamaatiif yeroo qo'annaa waan akkanaa goonee waan dabarsinuu fi waan mudannoo muduraa sana hin haasofne. Amma garuu mudannoo eega walitti dhufnee fa'aa yoo malee gaafa ijoollummaa isaatti mudannoo naa himeen qabu. Mudannoo naa himeen qabu. Egaa qabxii kan argattan caalaan yoo dhufe mudannoo ijoollummaa keetitti kan si mudatee maalidha jedhee hiriyaa kee gaafadhee jedheen gaafadhaa. Mudannoon itti hime hin qabu yoo jedhe qabxii tokko ni argamtu. Gaafiin keenya lammaffaan hiriyaan kee deeggaraa kubbaa kilaba kamiiti? Yaa deeggaraa kubbaa inni kilaba kubbaa ni yaadda takkaa isaa laalullee nagada. Kubbaa dubbachuudhaaf yeroo baay'ee inni takkaan isaa kubbaa laalullee nagada. Yaa saahiba ijoollee hojii teenyuun kan isaa hojii deemuuf ijoollee hedduu isaan fa'aa malee mataa kiyyarraa kubbaa kilaba hedduu ilaalu yeroo qaban jechuudha. Kubbaan maaliif jechuudha namni kaayyoo qabu kubbaa yeroo ati ilaaltu san yeroo hojii fa'aa ta'uu mala yeroo baay'ee yeroo ati qooddu fa'aa waan ta'eef kubbaa yeroo baay'ee ilaalu. Kanaafuu deeggaraa kilaba kamitti haa jennurre? Kilaba garuu waan kana waan hojii ilaaliif bar waan kana yoo hojii kana irratti hojjette deeggarumsa isaa beekuu dandeessa. Inni kubbaa hin laalu hin deeggaru. Kubbaa hin deeggaru. Ayyee taate. Taphattoota kubbaa faana gaafattee fa'aa malee. Anama deeggaraa kilaba kamitti isin jedhu? Kilabatti hin qabu inni yaada. Kilaba hin qabu hin deeggaru jechuudha. Biyya takkaan wanti kana gaafate. Sababa maaliif seete saayiba ijoollee hojii teenyuuni an deggafaan Ronaandooti. Inni Meesiif deggafaan jedhamu biraa. Saniin ati yoo Meesiidhaan jee gaafate yaa ilakkee Ronaandoodhaan jee. Okay malee kilabaa miti jechuudha. Gaafiin teenya inni dhumaa yookiin gaafii sadaffaan akkasitti. Gosoota nyaataa keessaa nyaatni hiriyaan kee tasuma hin jaallanne nyaata qaba. Gosoota nyaataa keessaa? Beekuun nan dabalu. Jechuun kan hiriyaan kan kee nyaata hunda ni nyaatu jechuun hin danda'amu. Hiriyaan kan kee hundumayyuu gaafii
hin beekudha yoo xumurte. Agamul beektu kan jedhu sunis wantoota nyaatni amma fakkeenyaaf nyaatni namatti hin tolle jira. Nyaata cufa fidan nyaataati. Nyaata cufa akka kiyyaatti garuu nyaata akka takka kan hin feene jira miti. Hiriyyaan kan kee nyaatota jiran keessaa nyaatota nyaataman keessaa nyaatni hin feene. Nyaanni hin feene jira. Wanti jidduu amma dura kanatti mee ture garuu itti meera kanan immoo argattee jira deebicha. Akka bassoon feenatti galee. Bassoo. So bassoon feene. Hiriyyaan kan kee bassoo nyaachuu hin fedhu. Tole hordoftoota keenya egaa turtiin nuti gammachuu faana taasisne kana fakkaata. Caalaas waamuudhaan gaafii isa gaafanne kana deebisnee kan isa gaafannu ta'a. Deebisaanii deebisamoo hin deebisuu kan jedhu walumaan kan ilaallu ta'a. Hanga xumura qophii keenyatti akka nu faana taatan isin affeera. Gaafii gammachuu gaafannee turre deebisnee Caalaa ni gaafanna. Caalaa hiriyyaan kee kun hagamii baay'ee sirriitti na beekattee yaadda. Gaafiiwwan baay'ee sadii gaafannee jirra. Egaa gaafiiwwan kanneen deebii ajaa'ibaa nu kenna. Kanaafuu hagam si beeka kan jedhu san immoo deebii ati kennitu irratti hundoofneeti kan ilaallu. Na beekattee yaaddaati. Nabiyyaan kun na beekaa. Hiriyyaan kun beekte keessa kanaas wal harkaa beekte adilas walillee agarsiisanii wal harkaa hiriyyaan kun. Waan ati ittiin feene fa'aa xabiyaa teetana bareeddi bakka sirraa dhaabbata yoo ati aartee jiraatte immoo akka ati qofaltu fa'aa si godha yookaan immoo xiqqeessoo sirraachi fagaateeti ija ati qabbaneeffatte si as deemuu mala. Tole baay'ee gaariidha. Kanaafuu gammachuunis waa'ee kee waan baay'ee nutti himee jira. Sirriitti ol beektu jennee yaadna. Egaa namni ijoollummaa isaatti waan baay'eetu isa mudata. Miti? Baay'een keenya mudannoo addaa kana ni qabna. Daa'ima taanee jechaadha. Hiriyyaan immoo gaafa waliin ooluu gaafa wajjin yeroo dheeraa dabarsu waan kana yookiin akkasumatti hin bara yookiin namarraa dhagaa yookiin sumarraa dhagaa ni bara jechuudha. Fakkeenyaaf ani ijoollummaa kootiitti waan na mudate wanta inni irraanfanne baay'eetu jira. Gammachuu maal jennee gaafanne hiriyyaan kan kee Caalaan ijoollummaa isaatti waan isa mudate yoo qabaate maalidha? Mudannoo inni hin irraanfanne ijoollummaa isaatti mudannoo inni hin irraanfanne maalidha jennee gaafanne. Mudannoo kana gin ka bakkuma takkitti walitti wallollee gaafa ijoollee barreessan malee kan mudannoo biraa hin qabu. Mudannoo biraa. Mudannoo biraan qabdi ati si waliin miti. Asiif isaa miti. Ana amma sin gaafate. Qobaatiyya. Caalaan yeroo ijoollummaa isaatti maaltu isa mudatee beekaa kan Caalaan hin irraanfanne waan inni hin irraanfanne Caalaa maaltu mudatee beeka? Si maaltu mudatee beekaa jechuudha. Mudannoo yeroo ijoollummaa. Sakamte amma. Ijoollummaa tana yoo qabaatte nutti himtaa yoo hin qabaanne immoo hin qabu jette. Hin qabu. Hin qabdu? Kabira baay'ee malee. Wanta ijoollummaa yeroo ijoollummaa. Yeroo ijoollummaa kophaan guddate hin qabu. Hordoftoota keenyaa qabxii tokko haala gaariidhaan deebisanii jiru. Innis waa'ee ijoollummaa isaatti mudannoo jaallatu mudannoo natti hin qabu jedhee. Tole baay'ee gaarii qabxii tokko ni qabu. Gaafiin keenya lammaffaan Caalaan ati jechaadha. Egaa namni booharuudhaaf sammuu isaa rilaaks akka ta'uuf wantoota adda addaa ni fayyadama. Tapha ni taphataa, taphoota adda addaa ni ilaalu. Miti kwaasii ilaaltee beektaa? Ilaalee. Kwaasii ilaaltee hin beekta. Egaa kwaasii ilaaltee yoo beekta ta'e hiriyaa kan kee maal jedheen gaafadhe Caalaan deeggaraa kubbaa miilaa kilaba kamiiti jedheen gaafadhe. Kanaafuu ati deeggaraa kubbaa miilaa kilaba kamiiti? Manchester. Manchester deeggartaa? Deeggaraa Manchester. Egaa hordoftoota keenyaa hin arganne Caalaan dilas kwaasii kanas baay'ee ilaalu hin deeggaruusi. Nuun jedhee ati garuu qalbumatti tariiti deeggara akkamitti yaada sitti fakkaata jedhee yaadaani
Kubbaa tana baay'ee jaalatta ni ilaalta ni deeggarta Manchester sirriitti. Nettuun deeggaru malee maal haala kenniin deeggara. Gizeen dabbarame ba'a. Gizeen dabbarame laala malee iddoo ilas keeroon godhu. Keeriin gootu. Garuu Manchester deeggarta. Tole gaafii kanaan arganne gaafiin keenya inni dhumaa kun gaafii sadaffaan bishaan tunuyyuu adda miti. Bishaan tunuu baay'ee jira gosa baay'ee jira. Kunuun jira tooppiin jira. Tabiraa biraas jiru bishaanonni kunniin jechaadha. Namni tokko bishaan haayilaandumaa kanaa bitatuyyuu xoophii naaf wayyaa kan jedhu jira. Yookiin immoo unuu naa wayyaa. Yookiin immoo bishaan bu'aan naa wayyaa kan jedhu jira. Filannoo adda addaati jira jechaadha. Nyaanni illee akkasuma naaf shiroo wayyaa kan jedhu jira. Lakki laaffisoo wayyaa kan jedhu jira. Ani immoo kanan jaaladhu ruuza hin jaaladhu yookiin mokoroonii hin jaaladhus kan jedhu jira. Nyaatota jiran keessaa nyaata nyaatamu ilmi namaa nyaatu keessaa caala nyaata kam jibbaa jedheen gaafadhe. Caala nyaata kam jibbita? Shuroo hin feene. Shuroo feetu. Shuroo hin feetu? Caala bassoo jaalattaa? Hin yaade. Bassoo hin jaalattaa? Okay. Egaa gaafii kanas hin arganne qabxii tokko qabdu. Bassoo hin fedhu naan jedheera jedhe. Tarii hiriyoonni kunniin lamaan badhaasa noottibuukii yoon fotoogiraafii badhaafamuudhaaf qabxii 2 deebisuu qabu dirqama. 2 deebisu taanaan badhaafamoo yoon fotoogiraafii noottibuukiiti. Garuu gaafii hunda deebisuudhaaf carraan isaan qaban dhiphaadha qofa jechuu osoo hin taane 0dha 0%dha. Amma booda parsantii guutumaan guutuutti 100 keessaa 100 deebisuun hin danda'amu. Diyaarii yookiin immoo noottibuukii isa guddaa badhaafamuudhaaf hin qaqqabdanii jechuudha. Tole gammachuu ala tursiifnaa caalaa asitti gaafadha. Turtii gaarii nuuf taasisee alatti. Caalaa gammachuun meesiif nama akkamiiti? Nama gaariidha. Yoon bakka yoon amma waajjira kiyya seenee hin dalaganneewu bakka waajjira kana teessee dabbaramurra amma yoon barcaasii bitee dannee yoo Mika tokkollee haa taatu kan muka isheen jettu lama jala dabalaanii dirqamni utubisinee boo jedheeti na fuudhee faadha naan jiru maqaan akka duuba. Maal hojjetta baasee waajjira akkamii qabda? Waajjira caammaatiin qabda. Okay. Tole. Waajjira caammaarraa eegaa ofiin deemu nama. Okay. Ayyee taate gammachuudha wanti irraa jaalattu mee maalidha? Wanti irraa jaaladhu yeroo dhugaasu itti dhugaasaa yeroo sakkastu immoo taksi itu deftee bakka nama kana waan cufti deftee bakka barcaatiin kaadeenyus bakka namni tokko yoo achi darbate tokkichaatiin jecha kudhan kaa'ame isee kudhan ka'e an bakka isa waan abdadu jecha inni kun immoo qornanuu calgoodha bakka akkuma takkatti. Cufa asirraa. Tunsitti toltee jechuudha. Ajaa'iba. Waa'ee gammachuu si gaafanna. Waa'ee gammachuu hagam beektaa kan jiru jechaadha. Tole gaafiin keenya tokkoffaan akkas jedha. Eenyu waliin bilbila sa'aatii dheeraa haasa'a? Eenyu waliin bilbila sa'aa dheeraa haasa'a? Sa'aatii dheeraa bilbilaan haasa'uun jirti miti? Sa'aatii dheeraa eenyu waliin haasa'a? Sa'aatii dheeraa firiindumoo hojii haasa'a. Tole tariitii maqaa dha'uun firiindii jennee irraa torra. Innis yoo akka jedhee deebisee qabxii isinii qabna yookiin immoo firiindii isaa jaalallee isaa jechuudha. Jaalallee isaa wajjin sa'aatii dheeraa ni haasa'a. Tole yoo garuu kana jechuu baattee deebii biraa deebisa ta'e dhaabdan gudii taatu. Gaafiin keenya lammaffaan gammachuu fuulduratti bifaa fi hojjaa shifaa kanneen natti himta. Fuulduratti haadha manaa akkamii fuudhuu fedhii qaba? Nama amala akkamii qabu? Bifa akkamii qabdu? Yookiin hojjaa akkamii qabdu fuudhuu fedhii qaba itti yaadda? Kan fuudhu hawwisaa hin fuune miti amma? Hin fuune ganaadha. Fuulduratti ijoollummaa keenyallee taanee ani haadha manaa akkasii kan fuudhuu barbaada jedhamee too hin haasa. Mee inni haadha manaa ta'u? Haadha manaa kana bakka qal'aa noormaalii kana ta'e qalloo. Qalloo jennee qaban. Sheeppii ishii qalloo jennee qaban. Bifa ishii bifti ishii immoo diimtuudha. Diimtuu? Diimtuu fedha. Dhufee magaala jedhee innaan dhabde garuu. Magaala jedhee innaan ni dhabde. Diimtuu qalloo fedha. Tole. Gaafiin keenya inni dhumaa yookiin sadaffaan
taphattoota kubbaa miilaa keessaa taphataa kam jaalata yookiin taphataa kam dinqisiifata? Kan dinqisiifatu. Taphataa kam jaalata? Taphataa inni jaalatu jechuudha. Taphataa kubbaa miilaa. Maanii na fakkaatan maanii. Maanii. Okay, maanii. Hordoftoota keenya gaafiin sadan nuti caalaa waa'ee gammachuu gaafannee kana fakkaata gammachuu as waamnee deebii isaa akka wajjumaan ilaallu ta'a jechaadha. Gaafii lama yoo deebise gaafiiwwan kanneen keessaa badhaafamoo yoom fotoogiraafii nutti buukittaatu jechaadha. Caalaa waan baay'ee gaafannee waan baay'ee irraa haasofne waan nama bohaarsanis waan akkasumatti irra taramuunis baay'eetu jira jechaadha. Baandareen keenya. Akkami deebisettee yaadda waa'ee kan deebii gaafii sirrii deebii sirrii? Ni yaada. Okay. Gaafii meeqa farra sii kaanume? Gaafii tokko hanga sadii keessa gaafii lakkoofsa meeqa irraa sii kaanu? Tokkoffaa marraa kaanu? Gaafiin jalqaba isa gaafadhe. Gaafiin tun cimtuudha. Siif garuu cimtuu miti. Cimtuu miti qabxii argachuudhaaf. Cimtuudha. Qabxii argachuudhaaf wanta maal jedheen gaafadhe gaafii tokkoffaa caalaa jechuudha. Bilbila ni haasoftaame? Hello ni jira. Bilbila haasawuun jechuudha. Gammachuun sa'aa dheeraa eenyu waliin bilbila haasa'aa jedhee tan gaafadhe. Jaallee qaba. So maqaa dha'uun dirqamaa miti jedhee ni tan jira. Maqaa dha'uun dirqamaa miti. Kanaafuu deebisaame maal jette? Siimee bara. Maqaa dha'uun dirqamaa miti. Jaallee qaba isii wajjin haasa'aa. Okay, jaalallee wajjin haasa. Sirriitti deebisee jira. Wow, great. Egaa gaafiiwwan lamaan hafan keessaa gaafii tokko qofa deebisu sirriitti deebisu sirraa eegama. Ni deebista jedhee tan abdii qaba gaafiiwwan keenya gaafii sassalphoodha. Gaafuma lammaffaan itti fufnu. Gaafiin keenya lammaffaan akkas jedha. Egaa kunis gaafuma deebi'eedha. Hin deebi'a. Waanuma lafa jirtu waan taate. Gammachuun hiriyyaan kan kee jira miti fuulduraaf yeroo gaa'ila dhaabbatu yookiin yeroo fuudhu haala dhaabbishii yookiin immoo diimtuu, furdoo, qalloo, gurraattii, magaala faan jedhama miti. Nama akkamii fuudhuu fedhii qaba? Nama akkamii fuudhuu barbaada? Nama normaal nama amala qabu. Nama amala qabu. Bifti ishee bifa garuu murteessuun hin danda'amu. Murteessuun hin danda'amu garuu jira namni waan niyyatu. Niyyachuun jira miti ree? Chokolaataa. Chokolaataa. Kalar chokolaataa jechuudha. Kalar chokolaataa jechuun magaala jechuudha. Magaala. Ishee wanta ishee furdoo moo qalloo moo? Qalloo. Bifti ishee immoo? Bifti ishee magaala. Tole. Hordoftoota keenya gaafii kana walakkaa deebisteerta. Qalloo diimtuu hedhaa jedha. Diimtuu tana hin feetu? Ati diimadha. Diimtuu ni fala waan hin tanii nama jaalatu jiru isaan irratti hin dayaatiin Tole. Gaafiin keenya sadaffaan akkas jedha. Taphattoota kubbaa miilaa keessaa gammachuun taphataa kubbaa miilaa kam deeggaraa jedhee tan gaafadhe. Taphataa kubbaa miilaa kan jaalattu. Kan deeggartu ta'uu danda'a. Ronaldo jaalatta. Ishii kabiraa. Taphattoota biraa. Taphattoota biraa ni jira garuu ati kan jaalattu ishii kafeetu. Hedduu jira. Kan jaalattu kan caala jaalatu. Kan caala jaalatu Ronaldo taansii waan ta'a. Ronaldo taansii wanti Saka. Okay. Amais Mane, Sadio Mane. Amais. Kanaafuu amma kanatti amma hiriyaan kee kan beeku, hiriyaan kan kee beeku, tariitii amma sadi filachiisnu, tokko walaga filachiisnu, qabxicha argachuu qabda. Qabxii argachuu qabdu. Kanaafuu lama filadhu walakkaa qabda waan ta'eef qabxii walakkaa qabda. Lamaan keessaa tokko yoo ta'e qabxii walakkaa siifan kenna. Kanaafuu taphattoota Ronaldo dhamoo Saka dhamoo Mane dhamoo Ronaldo. Ishee lammaffaa irratti Lammaffaa Salah.
Saala, Muhammad Saala. Hordoftoota keenya hin arganne Muhammad Saala. Inni immoo Maanee ni jaalata jedhe. Maanees ni jaalatta. Maanee ni jaaladha. Maanees ni feeta. Inni garuu Maanee ati Maanee jaalatta natti fakkaata. Ati Maanee kan akkas ta'a. Miti mee dhumarratti mee qophii keenyanis ol qabatee qophii hiriyaatiin hiriyoota fisaa ta'u namoota birootiif wanti dhaamsa yoo jira. Yaa kanarratti ani wanti hin dhaamu qophii baay'ee namatti toludha. Wallaahi kana godhame jee yaadiin ture. Qophii baay'ee namatti tolu. Wallaahi itti kanatti tole jira mataa yaa. Kanaafuu namoonni hiriyoonni birootis yoo mudannoo adda addaa qabaatan yoo yaada adda addaa qabaatan yoo chaalenjii adda addaa keessa waliin taphatanii dhuftan akkamiin yoo maltiimiidiyaa keenya dhuftanii yaada dabarfattanii mucaas bashannantaniin isin dhaama chaanala kana laayik sheer sabskiraayib godhuudhaan nuciraan dhaabbadha. Guddaa galatoon caalaa wanti dabaltu jira. Ni gira. Kasaatu ni gira. Yaani keenya waan tokko ta'eef na dura abdii jiru. Hordoftoota keenyaa qophiin nuti caalaa fi gammachuu faana taasisaa turre kana fakkaata baay'ee akkatti boortan akka irraa bashannantan homaa shakkiin qabu. Namoonni yuutuubii keenya faaraa taatan yuutuubii keenya sabskiraayib gochuu hin dagatina. Namoonni maatii keenya taatan immoo viidiyoon tun namoota baay'ee biraa akka geessuuf laayik sheer gochuudhaan numaddi akka dhaabattan isin gaafanna. Waan nu hordoftaniif guddaa galatooma. Turtii bareeda ture. Enggak di YouTube berarti mau.